تيك توك مرتي فوق وفولوتالت هذا نو أبو ثمر الدين يزدوي والله نما بقى بيثاقي يا قال تومي والفات ومنقستي قصتي شوفي بنا قاها إن قوت نتي فكات أنا مني بقى ينقم شو إبسطو أكنا قرو كم شوفني بنا قصتي شوفتهم أثيت بروفايلين كذا نمول هذا قدي أكنا قرو مكان كذا ننجر ممكن أرجع بنا هي أكاد يشي maal jettan amma yaada qabdanii yaadni keessa maayin awwalii kiyya thank you so much yaadni keessa maayin nam yaada kana cufatanii baga gammadde minaamin jechuu fetanii oromoon sila gisee gaddallee gasti seene addaan qoodata isin galchuure kaadhimaa isin galchaa tokko tokkoon ergadhaaga maaluma naan jedhu wadam Maka, enduf nelak mucaki makanan numbe tani, enu boleh zatena tu boleh zakiri, makan internetia makanan nun, fi TikTok ini kan orgutan juga makai ditin, ingkap dutin, TikTok ingkap du, Facebook ingkap du, ayo, ingkap du, wari makai ditin dalam guhun dalun de, yallat, saya nak apa, saya nak apa ingkap du, ande. mau jati wagga kura shan fit ajarti fit ayo bane har ko kiya tikane bo doli gat debe bo ya bane tin asrati duriyan jolle go tume kabdu wallahi kabdu sena kaba sena lenga fa kura shan get rafudam agedin over age ta tutti kura shan ti sena le rafudam agedi wogga dile shan get amma isi kairi moto ga gadam shange to tin kafdu allaka kanuma o miskin yecho amma warri doktorati so domo barbadan in qabdu jarsuma irgatan akasi warra media wol fude media ndaka kadda male no tila farati fone wante manguddo la farat irgadda mal ganda ke sa manguddo ni jerto gosan qabdani ana alin qabdani ergadda marko kajolle wando karara magala butai de wando gitan mali bade jarar intara doktora kaydan wagadi de bitur bi chainati hindugu hinya ujere barate sabakana qabsa ujecha gide isi guddisu dabe hati tiye guddifte akamitti kana marati TikTok marati food folutalt hada no Abu ثمر الدين يزدوي والله نما بقى بيثاقي يا قال تومي والفات ومنقستي قصتي شوفي بنا قاها إن قوت نتي فكات أنا مني بقى ينقم شو إبسطو أكنا قرو كم شوفني بنا قصتي شوفتهم أثيت بروفايلين كذا نمول هذا قدي أكنا قرو مكان كذا ننجر ممكن أرجع بنا هي أكاد يشي maal jettan amma yaada qabdanii yaadni keessa maayin awwalii kiyya thank you so much yaadni keessa maayin nam yaada kana cufatanii baga gammadde minaamin jechuu fetanii oromoon sila gisee gaddallee gasti seene addaan qoodata isin galchuure kaadhimaa isin galchaa tokko tokkoon ergadhaaga maaluma naan jedhu wadan bada insaalfadha waran insaalfadha eenurra eegalare hundi natti mul'atu bar dhiirarraa eegalla qo'a tafaa'ula laalla ijoollee dhiiratti maraate erga kaleeti aloo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. singili moo haadha manaa qabda dura Doktora Singili miti haadha manaa qabnaa Eeywa, dubbadha akkas. Singiliin dhiirri singiliin akka gastii kiyyan seen.
Gastii kiyyan akkana seenta dhiirri singiliin dubbadha. Doktora baga gammaddee dura dursoo baga gammadde siin jechuufi amma abbaa soddaa taate kaa duraanii wayitaati ilmoo qabaa jettu seenaa malee dhugaan seene beeyta. Wallahi shakkaa turte. Wallaahi shakkaa turre doktora kiyya. Okay, baga gammanne hayyee ulfaadha. Wallaahi si jaalannaa si jaalanna. Sa'aatii waliin gahu. Ijoolleen dhiiraa warri jaartiin qabne ergatina. Hai. In ergatina. Cuma shakkamtoota amma isin. Dhiironni singiliin shakkamtoota. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor. Waalaikum salaam. Nagaa. Jirta. Jaartii qabdaa? Alhamdulillah. Hayyee. Baga dasi jedhee jabaan dhugaa rabbi fakkeenya guddaa nuuf taata yeroo baay'ee gastii kee kana galee ilaalaa wanni sirraa baratan bakka waan sammuu namaa ijaaraa waan haamilee namatti horaa hiika qulqulleetti argamtu waan jette immoo hojiirra oolchita jabaadhu akkanuma itti fufii baay'ee si jaalanna jabaadhu. Shamarran rakkoon qabu. Jaarsa qabaattee qabaachuu baattee dubartii rakkoon qabu. Amma carraan ka dubartiiti tokkoof warraa ka mul'atu. Dubartiin jaarsa qabaattee qaba. Sodaa. Dhufte kunoo manguddoo ergatan soddallee faddal. Gammachuu sirraan galleessa? Amma seenaa jiraa jiru faaka'e. Faransaay irraa ergatan soddallee dhufe kunoo. Yaa bannaati waan sambar innumaa Yuuroo kana fiddeere. siyaadin. Fidde? Kasanii aniyyuu intala nama gaariidha malee hin kennu. San hin beeku. Ka akka keetii kana. Sanuma siin jedha. Amma barbardeen gaddaa kama kiinyaadha miti. Amma tarraan dhoyfadhee Oromoo yalla ol kaa'ee gaa fuudhe. Kanaa jechuun kiyyallee irra laallata. Dhaadheessaa amma isii dhaadheessaa jira gizee isilleen kaa gore akka bara garuu soddaan akka keetii jiru. Baxaaniyaa kana yuuroo kana mana guutee biyya deemee baaleen deemee ciroon deemee kaayiroo dhufee lama hin argamu dhisi soddaan. Illee deema asii deema illee yaadin. Bakka hin mari'anna. Uummata nama kuma jaarsi dhagaa jira qalbata gabaaba. Irratti ayyirii ilaalaa dhiitti. Kuma jedhaa. Ayyirii ilaalee waan olii argadhee hin eebbifte. Akka daadamu. Eenyuun galcha amma? Warri moonitaraan jiru mana kana nama man galchine. Bareedduu sanyii jaawwan. Namoota tokko caka beeku hin jiru iyyuu. Hin jiru namni an beeku hundi isaa hunduu firaatira eenyuun addaan bahe nanutti zoore dulloomne kunoo intalli heeruma geette mucaan fuudha gahe har'aan jirru. Har'aan jirru kunoo bada jiran. Har'aan jirru. Amma warri yookaan gizee aan dullacha isin jedhu hin sobdaa jettan amantanii. Bakkeen isin amma itti hodhamne warri yookaan umriin kiyya 45 an nama guddaadha nama bara dargii qabsoo keessa ture nama baadummee deemee lolee nama shaabiyaan lolaa ture isin jedhu amantamoon beeraayi nama beeraayi deemee zammatee isin jedhu warri amanuu dadhama amantanii hin amanne malee amantamoon amanne koomentii barreessaa. Hai, soddatti maa ergata?